No, 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 no. Can you put up on the Yes. Okay? Yes. All right. Okay. Seguro la frase. Akan namni ko natin. Yo, nam to ko chaka do. Nam to. Sagaleen isinitti dhagahamaa jira warri karaa kallattiitiin hordofaa jirtan osoo Takalam ammallee takalam namoonni teessoo isin bira jiru teessoo namaa qabdanii namni sun dhufee yoo hin jirre namoonni akka nu jalaan dhaabbanne keessumoonni bakka kana dhufanii jiran akka nu jalaan dhaabanne yookaan nama eegaa jirtan sanitti bilbila hatattamaan akkas ga'u nu godha. Akkasillee yoo ta'u baatte immoo namoonni jidduu kana dhadhaabbataa jiran akka hin dhaabanne duubarra akka jiranillee akka hin dhaabanne akka nu gootan kabajaan isin gaafanna. Ijoolleen naannoo nageenya naannoo eegaa jirtan namoonni nageenya galma kanaa eegaa jirtan ammallee irra deebi'ee faffacaatanii bakka isiniif ramadame akka qabattan kabajaan isin gaafata. Ijji teessan nageenya mana kanaa kan irratti akka ta'u irra deebi'ee isin yaadachiisa. Wantoota biraa dhaqqabuu dandeenya. Nageenyi mana kanaa garuu nu hundaafuu waan jaba. Kanaafuu aga dandeettaniin bakka keessan qabadhaa. Polisa qaba, security qaba, nama lamaan al don't need anybody here. Sagantaa keenya jalqabuuf daqiiqaa muraasa qofatu nu hafa. Barreessaan kitaaba hin gaabbu abbaan qeerroo kan ammoo namoonni tokko tokko sawiyyoo jettee ni sodaatu. Jawaar Mohammed dirree isaa dirree qabsoo dirree OMN dirraa itti labsamu dirree kabajaa dirree Oromiyaa xiqqoo dirree olaantuu kabajaan ilmaan Oromoo itti eegamee naa kamiinuu jira. Oromiyaa xiqqoo keessatti deebi'ee qabsoo isaa abaqaalu deebi'ee karaa diinaa akka malee daddafajaanee itti hafne walitti nu qabu bakka kanatti isin jidduutti argamuuf deemu. Ilmaan Oromoo facaanee akka hin qabne abdii qabu. Haa ta'u malee baroota dhiyoo kana keessattuu waggaa jahan dabran hagamatti dabajaan dubbachuu dhaawwamnee akkasumas ammoo gadi qabaa adda addaatiin akka nu adda bittinnuuf nu godhamnee jiru. Ilmaan Oromoo bakka kanaa irra jiru kana keessaa baanee jiru. Yaa sabaa, yaa ilmaan Oromoo, jallatamaan qabsaayaan abbaan qabsoo Oromoo Jawaar Mohammed abbaa akka kana jiru. Yeroo tokko ol kaatanii akka naasimattan kabajaan isin gaafatu. Ulfaataa galatoomaa. Isee daqiiqaa takkatti naafsa. Yes, Jawaar! Our voice is so low. We can call it. Yes! Now obsa. Haga dandeettanii bakka akkasin dhaabataa turuu dandeettu. Daqiiqaa muraasa. egaa kabajamtoota daawwattoota keenyaa yeroo ammaa kana Jawaar Mohammed gara kallattiidhaan
yaa ilmaan Oromoo yoo tokko taanee dhaabbanne diina keenya ofirraa dhooguu dandeenya. Yoo faffacaane garuu diinni keenya bakka adda addaatti nu qoodee addaan nu babaasa. Addaan ba'an Oromoon tokko mirga keenyaaf ni falmanna. Saba keenya yeroo kamiyyuu ni ijaarra. Ilmaan Oromoo bara dheeraaf gabrummaa keessa turanii jiran. Gabrummaan nurratti muramuu qabu. Gabrummaa ilmaan keenya dhaalchifu. Akka jeneraal Waaqoo guutuu jedhan gabrummaa nutti dabarsanii hin jiru. Nuti gabrummaa garuu ilmaan keenyatti hin dabarsinu. Dinna jechuu danda'uu qabna. Dinna ilmaan Oromoo addaan baanu gabrummaa ilmaan keenya dhaalchifu. Kabajaa guddaa isiniif qabna. Dhiifama waan isin dhaabeef. Yoo jiraate sagaleen isin dhagamaa yoo jiraate nu beeksisaa. Waan naa gootan dhiifama waliin ammallee irra deebee ta'a akka teettan isin gaafadha. Dhiifama lugaama kiyya hin qaba kana booda lugaamni kiyya xiqqoo isiin ni jarjara. Hawwii qaburraayi fedhii qaburraayi fedhii Oromoo takkaa waggaa jaha keessatti Oromoo takkaa akkana tokkummaa isaatiin waliin qabamee argin beeku. Ilmaan Oromoo akka facaanee turre akka adda baanee turre ni yaadattan. Sanumaaf xiqqoo isin ufafoo isin jalaa jarjaree please na obsa humna amma ol kaataniin san of keessatti naa qabaa. Sagaleen kiyyallee yoo duude har'a bakka kanaa iyyaatuma oola. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenyaa sagaleen isinitti dhagamaa jiraate yeroo ammaa kana Jawaar gara karaan nu keessa dabree dheera seenuudhaaf bakkeen nurraa kaanellee fagoo jira. yaa ilmaan Oromoo Minisoota bifa kana fakkaatuun Oromummaa barsiisuu irraa kaanee Oromiyaa ijaarree simachuudhaaf afaan Oromoo afaan mana barumsaa ta'ee jira. Haa ta'u ammoo bahanii haa simachuudhaaf ta'u ammoo yeroo argamu. ammaatti wanni ani isin yaadachiisu bakka isin qaabattan illee barbaada. Lakkaa'aman Ministeera barumsaa namni fudhatee bakka san bu'ee jiru. hanqatee Gaafa bakka kanaaf ka'u namoonni baay'een wanni inni bakka kanaaf ka'eef qabsoon Oromoo isa sodaachiseeti. Har'a garuu namni sun muudamaa ministeera barnootaa ta'ee mootummaa amma jiru hojjeta. hordofaa jirtu. Kun waa malee miti. Habaqaalanu afaan Oromoo afaan barnootaa goone uf duuba deebisuuf uf duuba harkisuuf yoo danda'an ammoo dhabamsiisuuf waan ta'e. Kana dinne jedhu afaan Oromoo afaan barnootaa ta'uu qofa odoo hin taane afaan biyya sanii federaalaa ta'uu qofa odoo hin taane afaan biyyaa ta'uu barbaada. Afaan keenya aadaan keenya eenyummaan keenya tuqamuu qabu. Yes, nu ilmaan Oromooti. Yes, nu ilmaan Mancaati. Yes, nu ilmaan Tuulamaati. Yes, nu ilmaan Sikkoommannoo. Yes, nu ilmaan Oromooti. Tokko taanee diina keenya of keessaa ba'a. Hin bubuqqa'e addaan hin ba'a. Oromoo bakki irraa kaanii fagoo. Bakki deemnu garuu diinni yeroo ammaa dhoofaa jirullee diina dadhabaa. Diina lamshaa bubbuutuun keessaa ba'a. Bubbuutuun keessaa baatuuf keessaa qulleessinee biyya keenya abbaa biyyummaa keenya aadaa keenya afaan keenya yeroo kamiin caalaa yoo akka jabeeffannee ijaaran abdii guddaa qaba. Akkuma dura jalaa ture gabrummaa ilmaan keenya naachi gabrummaa nurratti haa ta'u jedhe. Gabrummaan bakka nama dhaabbanne kanatti haa dhumatu jedhe. Afaan keenya aadaa keenya eenyummaa keenya addaan nu qooduu hin danda'u. Ilmaan Baalee nu jedhan afaan Baalee jedhan. Ilmaan Booranaa jedhan afaan Booranaa jedhan. Kun afaan muummicha ministeera Itoophiyaa keessaa bahe. Uf duuba deebi'aa yaadadhaa laalaa. Waggaa jaan dabran ummanni keenya Wallaggaa yookaan ammoo ummanni keenya lixa Oromiyaa waan inni keessa ta'e gubatu diroonii tumamuu manni qotee bulaa keenyaa ibiddaan gubachuun seenaa yeroo gabaabaa keessatti argina. Kun namoota tokko tokko lolli duraan jalqabe lola Tigraayitti fakkaata. Garuu miti lolli guddaan Oromiyaa irraa ka'e. Ilmaan Oromoo duuba deebisuuf ilmaan Oromoo haala adda addaatiin gabrummaa
qabsaa'uu danda'u qabu. Ammallee rakkame ilmaan keenya lixaa, ilmaan keenya wallaggaa kan dirooniin tumaman keessattuu mucaa daa'ima akka shanee jedhanii qawwee akka kaa'anii haalaaf abbaa irratti teessan, haalaaf abbaa irratti ajjeesan hiyyaan galma Oromoo dagan nu keessa jiru akka itti dubbatu wallaala bakka itti dubbatu wallaallee ukkaama. Ukkaamamnee lafa callisuu hin dandeenyu. Har'a guyyaan keenya, har'a guyyaan diina magaalaa kana keessatti illee ta'e isteet Ameerikaa keessatti yeroo adda addaatti gadi nu qabuu yaale ufafoo dhaabbannee waltajjii kana geggeessine. Tokkummaan keessan, naamusni keessan, jireenyi keessan, hawaasni kun yeroo kamii caalayyuu sadarkaa nama gammachiisuu irraa akka jiru an har'a arge. Dhugamaanuu hawaasa kana ga'u, hawaasa guddaa kana afaan qabuuf yaalan yaa sabaa yaa Oromoo afaan hin qabannu jennee bakka kana jira. Afaan bannee dubbachuuf bakka kana dhaabbannee jiru. Waan waggaa jaataan, waan waggaa jaan dabran keessa dabarre takka lama jennee utuu lakkoofne guyyaan guutuu nuun hin ga'u. Waan hedduu keessa dabarre, waan hedduu keessa dhufu. Carraa kanatti Jawaar Mohaammed kitaaba hin gaabu jedhee gaafa barreessu yaa sabaa akka nama tokkootti wanni natti dhagahame hin gaabuu kana keessa gaabbitu jira laata? Hin gaabuu kana keessa gaabbitu jira laata? Xiiqitu jira laata? Kana dubbisuu barbaada kitaaba kana keessatti. Xiiqii kana arguu barbaada. Isinillee xiiqii kana dubbisuu, bitachuu, kitaaba kana generationiif dabarsuu, seenaaf kaayyachuu qabdan. As deebi'ee waan tokko waanuma yeroo gabaabduu dura godhame isinitti himuu barbaada. Gareen amma mootummaa nuufiin jedhee aangoo irra taa'ee jiru kitaaba namni tokkochi barreesse sodaachuun kabajaan kitaaba kanaa magaalaa Naayiroobii keessatti akka hin taane afoo dhaabbatti. Kun hojii diinaati. Nu kanaafoo dhaabbataa jirraan. Kana godhuu qofaa miti. Karaan taane kitaaba kana isaan godhanii waan hin taane PDF irra maxxansaa jiru. Kun dhugamaanuu hojii gadaana. Hojii mootummaa ofiin jedhu irraa hin eeggamu. Hojii kashlabbeeti jechuu ni dandeenya afaan baafnee. Kanaafoo dhaabbanne. Kun kan ammoo akkitti afoo dhaabbachuu dandeenyu har'a bakka kanatti argamnee kitaaba kana bituuf. All right. Simannaa kennaaf ammallee humna mudarratti ol kaataniin kabajanii akka ol kaatan isin gaafan. Jawaar Mohaammed qabsaayaa sabaa barreessaa kitaaba hin gaabuu qabsoo bakka irraa itti hataale Oromiyaa xiqqoo Minneapolis Samboo keessatti argama. Yaa sabaa, yaa ilmaan Oromoo, yaa jiraattonni magaalaa kanaa ulfaadhaa galatooma galma kana akkana guutanii Jawaar Mohaammed bareechisuu bakka kanatti waan argattaniif ammallee galatooma. Jawaar is here. Yaa sabaa, yaa Oromoo, goota keessan, ilma keessan, Jawaar Mohaammed, ilma keessan Jawaar Mohaammed simadhaa. Yaa Oromoo, Jawaar Mohaammed isin jidduu bahe. Jawaar Mohaammed bakka kana gaafa dhaabbatu isin hunda yaadata. Ililcha haawwatiin, ililcha galatooma ulfaadhaa. Kabajaa keessaniif dhaabbatee jira tokko harka isaa ol qabaa jira. Harka isaa ol qabee nagaa isiniin jechaa jira. Nageenyi kun isin hundaan argamu. Galatooma ulfaadhaa. Galatooma bakka keessaniif naa deebi'a. Akkuma duratti bareennee teennee jiru sanitti bareennee haa teennu. Ulfaadhaa galatooma. Ulfaadhaa galatooma. Ijoolleen nageenya galma kanaa eegaa jirtan yeroo kamiin caalaayyuu nageenya galma kanaa akka tiksitan ammallee irra deebi'ee si yaadachiisa. Namoonni kaameraa qabatanii fagoo kana jirtan
Aga dandeessaniin kaameraa keessan qabadhaa gara duubaatti naa deebi'a. Ammallee irra deebi'ee isin gaafadha. Naamusaan bakkuma qarataa turre taadachaanu. Ulfaadhaa galatooma. Wayyooma. Sarara sadaffaa irratti dubartoota ta'e qaama keenya lammaffaa ka yeroo kamiyyuu saba isaaniitti xiqqii seenan dhugumaanuu haala kanaan bareeddanii Jawaar Mohammed ilma keessan ka isin jidduu bahe obboleessa keenya nuu simachuu keessaniif galatoomaa isiniin jedhe. Namoonni sarara sadaffaa irra kursii isaanii irra teessanillee akkuma asii isaan kabajetti isinillee kursii sadaffaa irraa kabajaan akka lammaffaaf sadaffaa irraa kabajaan akka gannaa dhiiftaniif kabajaan isin gaafata. Hawwata teennati siinqee qabatteertu namoonni kursii sadaffaa qabattanii jirtan sadaffaaf lammaffaa qabattanii jirtan please haga dandeettaniin irraa nokaa isiniin jedhu. Kabajaan isin gaafata. Namoonni fagoo kana tokkoffaa irratti illee qabattanii jirtan yoo dandeettan akka argaa jirtanitti sagantaan officially banamee jira. Haga dandeettaniin walaa kabajinu dubartoota keenya manguddoota keenya kabajinu. Sagantaan banamee jira. Manguddoota ni jiru ta'a garuu kabajama walii haqamaan jechuu fi akka itti bareeddan godhu as dhaabattanii argitanii akka diinitti isin sodaatu as dhaabattanii odoo argitanii akka iji keessan nama sodaachisu odoo as dhaabattanii akka kiyya argitanii akkam gammaddu. Ummata keenya akkuma duratti isiniin jedhe karaan irraa dhufne fagoo bakki itti ga'uuf deemnullee fagoo kanaaf ammoo yeroo kamiin caalaayyuu wanni nu barbaachisu guddaan tokkummaa keenya nageenya keenya naamusa waan sadiin kana qabannee galma kanaarra naamusa bareedaa akka Oromiyaa diqqoo taane odoo ta'in akka Jawaar Mohammed nu keessaa bahe argisiisuu danda'uu qabna. Gaafa mana ofiitti galaniin kolfan gaafa mana ofiitti galan qoma dhaatanii deemu. Jawaaraan qoma dhaatee deemaa jira. Jawaaraan kolfaa jira. Jawaaraan gammadaa jira. Maaf komannaan nama hagana nama jaalatu nama hagana qabu nama jaalatu yoo qabaatan qoma dhaachuu miti waan biraayyuu yoo godhan nama lallaatu. Anuu ni gammada. Isan ammoo kitaaba nuu barreessitee nuu fidde jettanii isa simachuuf bakka kana argamu inni ammoo nadaran akka gammadu abdii qaba. Ijoolleen keenya kana ga'ee eeggan namoonni daangaa qabatanii illee dhaabbataa jirtan haga dandeettanii barcumaa barbaadadhaatii taa'a. Barcumaan gara duubaa jira jidduu keessallee barcumaan jira. Akka yeroo keenya duraan uummanni garuma sagantaatti deemna. Sagantaa keenya walduraa duumaan haga gaafii deebitti haalumaan maangadiitiin akkuma asii taanee jalqabuun itti fufna jechuudha. Haga dandeenyee namoonni dhaabbannee jiru bakki waan jiruuf keessattuu baay'inni kan irra jiru nageenya keenyaaf nageenya mana kanaatiif nama maraa taa'anii teettanii isin arguu barbaada. Ijoolleen nageenya eegdan namoota dhaabatan nu teessisaa. Bakkeen jiraa nu teessisaa. Socho'aallee ta'a wal jalaa dhageenyu. Galatoomaa ulfaadhaa.
akkuma aadaa keenyaa guyyaa har'aa eebba manguddootiin jalqabna. Manguddoo lama bakka kana barbaada. Manguddoo lama bakka kana barbaada. Tokkoo fi kiyyaa filaa. Sheikh Abdurrahim, Dr. Sheikh Abdurrahim Doyo, gara waltajjii akka nu dhuftan isin gaafadha. Haji Shaatoon isinillee gara waltajjii kana akka naa dhuftan barbaada. Guyyaan kun guyyaa eebba kitaaba Jawaariiti. Guyyaa kana eebbisuun isinirraa bareeda. Difam. Difam naamara manguddoon keenya lamaan dhufanii akka nu eebbisan kabajaan isin gaafadha. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مينيسوتا حواس قدّا حواس بريدة حواس قرتي والفن قبو حواس كبجا قبو hawaasa kabajaa namaallee beeku ka ofiillee ka beeku hawaasa gaafa keessummaan adda addaallee nutti dhufte asiin duras gaafa gartii muummichi ministeera biyya Itoophiyaa biyya kana dhufes hawaasa ulfinna godhee kabajaa godhee galche gaafa gartii dura taa'aan ummata muslima Itoophiyaa Dr. Shahajjiin biyya kana dhufanii hawaasa kana argan ummata kabajaa galche akkasuma guyyaadha obboleessa keenya Jawaar Muhammad kitaaba isaa kan inni barreesse waan inni achi keessatti barreesse argina jettanii hawaasni as wal geettan baga gammaddan isiniin jechuu barbaada. Dura of eebbisanii nama eebbisanii fi eegaa kan isiniin jedhee boodatti Olessi keenya Jawaari yeroo bu'aa bayii hedduu keessa dabruun baga hadhallee guyyaa har'aa deebitee hawaasa keetiin wal agarte jechuu ni barbaada. Amiin jedhadha. Akkasuma kitaaba hedduu waan hedduu keessatti hammate qabatee hawaasa keenyaa gumaachuu keetiin irra deebinee galatoomi siin jenna wanni ati Oromoo goote. Gumaachi inni uummata Oromootiif godhe baay'ee laafonnee fixuu hin dandeenyu kun ammoo keessattuu kitaabni kun kitaaba gartee seena qabeessa nama hedduu kitaaba barreessee eebbisaa jira namoota hedduutu kitaaba adda addaa maxxansaa jira ammoo kitaabni kun kitaaba gartee bu'a qabeessa jennee ilaallu uummata Oromootiif dhala dhuftuuf ilmaan keenyaa warra isa fakkaataniif bakka gartee akka gaariitti kitaabni kun waan hedduu keessaa qaba jennee waan abdannuuf jecha dhaamsa dammoo hawaasaaf godhu kitaaba kana bittanii yookaan osoo hin taane kitaaba kana bittanii dubbiftanii eegasii duuba waan itti jedhamuu qabuuf akka itti jedhamuuf akka isaa dhaamsa dabarsan
waan ammootu isa qeequu barbaachisus yoo jiraate achi keessatti dubbiftanii bakki kunniin qajeelfamuu qaba jechuun akka ergaa isaa kennitan kabajaan isin gaafata. Minisootaa galatoomaa isin jedha ulfaadhaa bula. السلام عليكم يا كيس السلام عليكم أبونا الهلال أبونا الهلال فما ربي سيادنا قلت ربي سيادنا ربي قدام والتاي والفيل سادي والفيل سيادنا والفيل سيادنا والباقي الإسادي كان إساد ومريكا ودي جود أبشير أمت أقول الجلد يبكي سنرى الدنيا كيساتك الإسلام أمت أقول لو أنت بتقطع وممكن تقول بواسط من الدنيا على الأسباب أسجوا إلى الدنيا ودي والباقي أقول أكيد وتسمع أمت أقول دي وإبن وجد موديل ربي وجد المورث مريم الأرجي باري بس يقبل ساتلايت مدين ساتلايت جابا كباسة Tuhan ya akan kembali ini iko manama kita sini yo iko manama kita sini wala jadi berarti dimula kitab bihadda kitabmu dengan hak wal batil al-abi batil al-jabab al-batil kitabmu belaka kira apa batil jabab isi rakyat ini tadi boleh dia janganlah itu ni boleh apa kira di sini Allah buat bagi kita kan apa tak Galatoma malera jebe mangudo kena rotina mata ulfata isdijenna wata jiguya na namota isdige kesan itababe zan dube bakka kanatti isin affeera isaan lamaan haadha waltajjii kana isinii geggeessu anammoo isinuma keessa tura ulfaata galatoma. Dursinee misunderstanding tokko warri abbootii amantaa eebbisan namni tokko isa seensiras waan jiruuf abbaan waan ta'eef asumaan itti afaan eebbatti dabaleeti achi booda steejii akka fudhatu dura saasii akkam jirtu baga jiraattan anaa dhufu asumani keesi sanii steejii keessanii walumatti maknee godhaga waaqayyo waa mul'eessu waaqayyo keenya saba keenya tokko dhufamu waaqayyo bahaa dhiyaa kaabaa kibbaa karaa saba keenyaa yaada saba keenyaa tokko godhee waaqayyo oromoo bara isaa guutuu kan hawwe bara isaa guutuu kan barbaadu nagaa dimokiraasii mirga biyya ofirra lafa ofirra jiraachuu waaqayyo bara isaa guutuu isa inni hawweef barbaade kana waaqni isa haa gonfachiisu waaqayyo nu haa milkeessu akkuma kana gara sagantaa isatti aanutti darbuudhaaf maqaan koo itti afaanaan jedhanii har'a iddoo kanatti geggeessuudhaaf akka ni gargaaruuf koreen kun waan na gaafataniif egaa ilmi Oromoo tokkichi biyya dhufee keessummaan biyya dhufee attamitti tuun hojjetiin darbina ka jedhumaa finas waan hundumaa roome haan tokko harka keenya walitti rukutannee jawaab Muhammadin ammallee bakka dagaa dhufeetu undoubtedly jawaab nama beekamaa nama jaallatamaa hayyuu Oromoon hundinuu irraa dhaga'u Oromoon hundinuu irraa baru yoo qeequu barbaadillee qeequ yoo deeggaruu barbaadillee deeggaru yoo jaalalatti agarsiifachuu barbaadillee jaalalatti agarsiifachuu barbaadu namni kamiyyuu dispute gochuu kan hin dandeenye impaaktiin siyaasa Oromoo dhimma Oromoo hojii Oromoo irratti waggoota hedduu darban kana keessatti over a decade geggeesse undeniably uummata Oromoo uummata Itoophiyaa East Africa gaafa Afrikaa hundumaa keessatti impaaktiin yookaan chaappaan jawaan undoubtedly or arguably
waan shakkisiisaa miti. Kanaaf nama akkasii kun Oromoo keessaa bahu Oromoo qabeenya akkasii qabaachuun Oromoo qabeenya guddaadha. Ammallee magaalaa dhuftee as jiraachuun itti baay'ee gammadna. Sagantaan kanaaf booddee jiru wantoota tooraan booddee anaaf saakka walirraa fuudhee geggeessaa isa kanatti aanee jiru saakka gara kamitti akka deemnu nutti himna. Ammallee yeroo gaarii akka qabaattan waan baay'ee akka barruuf yeroo inni gaaffii chaalenjii ta'e gaafannu waan darbirraa waan gaafannu waan dhufurraa waan barru yeroo akkasii akka nuuf ta'u hawwii guddaa qabaa fayyaa ta'u. Jirtu warra misoota maayikii daganneerraa walumaan bannee deemine meegaa akka itti dubbatanii akka itti dubbatan suguma jedhaa laallaa ittafaadhaan hedduu galatoomtedhaa ittafaallee kiliinillee koree waan kana sirreessuudhaaf kaleessuudhaaf waan hedduu keessa bahanii haala kana fakkaatu waan bareedaa kana qopheessan koree guutuu keessattuu immoo Saadiq Digo Shajada bae, shajada malu boda se. Speaker ini dah dua abad. Akhirnya seorang abad. Warri Minnesota yeroo baay'ee uummanni bifa adda addaatiin adda faffaca'ee jirutti yeroo walitti qabamuun ulfaatte keessatti abbaan walitti qabu abbaan tokkummaa Oromoo baraa fi kutatamee taa'amisanis duula Oromoo irraa ka'uudhaan OMN hundeessuudhaan qabsoo biyya sadii geggeeffame keessatti waan Jawaar gochaa ture amma deebisanii himuun seenaa irra deebi'uudha waan ta'eef sun waan hundi keessanuu beektanii bifa bareedaa kanaan deebinee baga wal arginee osoo yeroon fudhatin yeroonis baay'ee waan deemaa jiruuf dubartoonni komandoo akkasumas waldaa dubartoota Minisootaa walitti ta'uudhaan sirna keekii muraa kitaaba hin gaabbu jedhu qopheessantu jira. Kallattumaan gara dabarreetii sagantaawwan sagalee jechuu jira beeksifna warri karaa kallattiitiin nu hordofan sagalee yoo hin jiraanne dhiifame isin gaafanna waraabamee haala qulqulluu ta'een haala isin dhiyaachuu danda'u haala mijeessina qophooftanii yoo jiraattan kallattumaan gara keekii muruutti dabarraa qophii ta'uu keessan na beeksisa. Sagaleen hin fagaate? Okay. Okay. Ayyee Jawaar kallattiidhaan gara sirna keekii muruutti affeerra itti aansinee sagantaawwan jiru isin beeksifna. Hamilee. Tani sagaleen dhagamu. Ayyee baay'ee fayyaata dubartoonni Oromoo Minnesota. Sagaleen dhagamu moomina bo ana zizo da namni mobile harka qabu. Amma yeroo kana sagantaan taanu namoota kitaaba kana gulaanuu keessatti Jawaar Mohammadin gargaaran afaan Oromoo gulaanuu keessatti nama isa gargaare akkasuma afaan Ingiliffaan kan barreeffame gulaanuu keessatti kan isa gargaare keessummoota kana iddoo kanatti simanna afaan Ingiliffaa kana gulaanuudhaan kan isa gargaare Andrew Deport nama jedhamu akkasumas immoo afaan Oromoo kana gulaanuudhaan kan isa gargaare Ziyaad Abdul nama jedhamu isaan kana Jawaar akka gara kanatti waa isaanii waan jedhu qaba isaan gara kanatti dhufu. I'm going to invite Andrew Deport and Ziyaad Abdul to come to the front of the stage to make some remarks. Yes, answer.
yeroo kana Ziyaad Abdullee kitaaba kana gulaaluu irratti akkasumas immoo rimaarkii godhaa isa kana isteejii kanaatti sababa. Akkam jirtu warri Minnesota. Ani gaafata fuuldura dhaabannee mata baay'ee fuuldura dhaabannee asirratti mana eksperiyansii qabu. Garuu baga naa jiraattanii baga walaa gidee baga rabbiin olaanaa ta'e firii dadhabbii keenyaa kan nutti argisiisee alhamdulillah rabbil aalamiin. Kitaaba kana yeroo dheeranaaf itti dadhabne akka soddaan kiyya tokko jedhee jawaarii kana Azraa'eel lubbuu keessaa fuudhuu dide malee inni illee gisee bara Azraa'eel irratti deemaa naan jedhu. Namni keessa darbine maraa hin beekanii alagaan waan ilma keenya gaarii kana nu jalaa fudhachuudhaaf waliin sin beekanii rabbiin san hunda argitanii san hunda dabarsee lubbuun isa jiraachisee kitaaba kana barreessee asiin ta'uu isaatiin komitmentii guddaa fudhatee kana barreessuu isaatiin inni haa galatoomu rabbiin seenaan akka awwaalamne kun immoo haa ulfaatu. Kitaabni kuni yeroo jalqabaatiif barreeffama inni harkaan barreesse bara 2021tti argee barreeffama doktorri barreesse fakkaataa baay'ee ulfaata. Barreeffama inni akkasitti guyyaa guyyaan barreessetu irra taa'ee barreessetu kitaaba fuula 500 ta'e. Kitaabni kuni seenaa hedduu qaba. Seenaa jireenya isaa kan isin TV irratti hin argin, kan inni miidiyaa irratti hin dubbatin, kan hedduu isin ajaa'ibu qaba. Argitanii seenaa wayita ijoollummaa alagaa mucaa kana fuutee deemtanii kasii qabama godhuu barbaaddu rabbiin sababa godhee lubbuu isaa baraarsa. San boodas yeroo hedduu lubbuun isaa halaaka irraa hafu jechuudha. Kitaabni kuni seenaa uummata Oromoo qaba. Waan qabsoo bara qeerroo kasan duraatis keessa dabree of keessaa qaba. Waan immootu rakkoo amma keessa seenu akka biyyaatittis akka gaanfa Afrikaatittis rakkoo keessa seenne keessaa akka itti bahuu dandeenyu furmaatas akeekaa. Nuti immoo kitaabni kun kitaaba seenaa baadhate qofa osoo hin ta'in kitaaba afaan Oromoo qulqulluu ta'e kitaaba qubee afaan Oromoo kabaje kitaaba argitanii qulqullummaa isaatiin sadarkaa eeggate kan dhaloonni irraa baratu kan dhaloonni ittiin boonu boonnee bulaalle. I am so proud of the quality and the quantity of this book. Innis nu amanee amaanaa kana nutti kennee nutis amaanaa kana galmaan ga'uu keenyan ammallee rabbiin jalatti haa ga'u. Isin uummanni Minisootatis uummanni Awurooppaatis obboleessa keenya kana kabajanii argamtanii dhufuu keessaniif hedduu galatoomaa. Kitaaba kana akka dubbistan hedduu isin affeeraa. Keessattuu immoo warri kitaabni kun karaaman isaa akka dabalu gootan warri mootummaa kitaaba kana waan nu yaadne walitti kiiloo isaa nuu kaasan haa galatooman, haa ulfaatan. Har'a akka Jawaar jedhe akka Jawaara anaajinaa san itti hajaman. Manni marti sabaaf sablammiin Itoophiyaa kitaaba kana akkamiin harkaan gaadha jedheetiniin gurzaa bulaa jira. Mana maraa hin gayaa. Dhaamsi kun mana maraa hin gayaa, namni bartuu hin dubbisaa. Itoophiyaanis rakkoo ishii hudee qabe kana keessaa hin baati. Rabbiin waan isin yaaddeessu kana tokkummaa Oromoo laaffataa jiru kana rabbiin nu haa cimsu. Bakka kaleessa irree tokko taanee ittiin qabsaa'aa turre nuun haa ga'u. Injifannoo dhugaa, bilisummaa dhugaa rabbiin ittiin nu haa ga'u. Umriif hin duunu warri dura qabsooftan galatooma. Aniif Jawaar ganaa jirraa, humna qabnaa, fedhii qabnaa, jaalala uummataa qabnaa, qabsoo keenya kaleessa beeknaa, gara itti deemu beeknaa. Rabbiin waliin hin milkoofna. Galatooma. Ayyee galatoomittiin jenna Zayaadeenii kitaaba kana gulaaluu keessatti gahee guddaa nama taphate akka walitti rukutaa fayyaa ta'ee hojii kana waan hojjetteef ittiin jedha. Akkuma kana immoo namni akka bitaa Jawaariin jiru Andrew D. Court jedhama.
Andrewni nama afaan Ingiliffaa hin gaabbu isa jiru Ingiliffaan barreeffame nama gulaanaa jirudha. Andrew kuni baay'ee keessan beekta yoo ta'an beeka Facebook irratti article inni barreessu baay'een dubbisa. He is a very objective, balanced writer. Wanta inni dubbisu baay'een jaalladha. Karaa amantaas haa ta'uu dhimma Itoophiyaa kana dhimma Oromoo kana wanta inni barreessu baay'een jaalladha. Jawaar kanas challenge godha waan tokko tokko irratti article isaa dhumaa dubbiseera. Jawaari wajjin jaalala attamii akka isaan gidduu jiru waliin falmii waliin mormii dubbii irratti wanta akkasii akka isaan gidduu jiru waan dheeraa barreessee ture Facebook irratti torbanuma darban kana namni kun nama baay'ee jabaa barreessaa gaariidha. Inni amma as dhiyaatee haasaa godha. Andrew D. Court, I'm going to invite you to the stage. I was just making a remark that I always enjoyed all your articles on Facebook. I follow whether it is religious articles or political articles. I've been enjoying your writing. So you are a very well articulated, very balanced and objective writer. So thank you for that. Kabajam Totafi, Hawassa, Galatama, Minnesotafi, Nano, Ishi, Yo yeah! My name is Andrew DeCourt. I love people and I'm committed to human flourishing, especially for people typically forgotten, excluded, or hated. I've worked as a pastor, a professor, and a peace advocate in Ethiopia for many years. And I'm truly honored to be with you today and to address you with these brief words. When I began my journey in Ethiopia in 2004, over 20 years ago, I never anticipated that one of Ethiopia's most famous or infamous public figures would ask me to edit their memoir and to be on this stage with them. Of course, I'm referring to Jawar Mohammed. At the time, I was 21 years old, and somewhere in Addis Ababa, or Gondar, or Lalibela, and Jawar was 18 and somewhere in Oromia, Singapore, or Sri Lanka. Life is full of surprises. 20 years later, I'm grateful for Jawar's trust and invitation to edit his memoir titled in English, No Regrets, Reflections on My Journey and the Cairo Struggle. As a writer, I know how vulnerable it is to share my work with readers. And also as a writer, I know how even more vulnerable it is to share my work with friends, to be edited. So Jawar, I don't take this lightly, and I want to say thank you to you. Jawar and I first connected 14 years ago in 2011. This was before he was well known and before he had 2.6 million Facebook followers. At the time, I was a PhD student at the University of Chicago, and I had read some of Jawar's online writings. And we began a brief correspondence, and Jawar was kind to share some of my writings on Facebook. And then 7 years later, in 2018, I was working in Ethiopia on a project called the Neighbor Love Movement. And our message was simple but powerful. The other is not our enemy. The other is our neighbor. Every other person is someone we are morally connected to and have equally precious value in common with. I was inspired to start my work in Dreidwa. If you remember, at the time there was intense communal violence in Jijiga, and there were lots of people who were fleeing from Jijiga to Dreidwa. And also at that time I was invited to give a lecture at the town, at City Hall in Dreidwa, to an audience full of high school students like this. And at the time I gave a lecture inviting these young people to love their enemies. I made a case why the most important message for the moment is to love the enemy. And I'll never forget, after I gave
that talk, there was a young woman who came up to me with her beautiful hijab, and I could see that she was full of passionate energy. And I couldn't tell if she was angry with me or if she was excited. But she came up to me and she said words that I'll never forget. She said, "Dr. Andrew, no one has ever told me to love my enemies before. But starting today, I will love my enemies and I will teach others to love their enemies." That was a crucial turning point in my life. I began asking questions like, how many other young people are there in Ethiopia and other places who are sick of conflict and who are waiting for someone to invite them into a path of loving their enemies rather than trying to eliminate their enemies. And that was the beginning of my work, trying to travel Ethiopia and inviting young people like Ferdosa and others to embody the practice of love across boundaries of difference and conflict for the sake of human flourishing. It was around this time that Jawar and I became friends. I reached out to Jawar and I asked if we could do an extensive interview about his childhood, about the role of faith in his life, about his moral figure in Ethiopia who was very angry with me. And he said, "Andrew, how could you spend time with Jawar and have a fair-minded interview with him?" And then since then, countless media platforms and individuals have weaponized my engagement. And I remember there was a meme that was going around saying that Jawar was... I've noticed, Jawar, that when people want to try to attack me, they often post my pictures with this guy, and they say that I must be involved in some scheme to overthrow the Ethiopian government or to destroy the Orthodox Church. Of course, this playbook of associating someone with the enemy and trying to use that to take them down is as old as the hills, but it's also true of poison. And I observe, friends, that this pattern of marking others as enemies and then trying to destroy them is literally killing hundreds of thousands of people in Ethiopia and in the wider region. Now, on my end, I want to say that what I appreciated about my friendship with Ola Jawar, my neighbor, is our blunt honesty with one another and our playful humor. Jawar and I openly disagree with one another while remaining committed to respectful friendship. I've rather fiercely criticized some of Jawar's nationalism, and he's also questioned some of my convictions. We often agree, we often disagree, and we laugh just as often as either. And when we talk, I find that Jawar is often sweating in the gym, and I'm often up late at night writing in the dark in Chicago. And something that I always remember about my friendship with Jawar that I appreciate is the first time that he invited me to his home, he asked me if I had any food preferences. And I thought that that was an indication of Jawar's awareness of other people and his attempt to practice respect across boundaries of difference. That meant a lot to me. I also appreciated that when I invited Jawar over for dinner at my house, that he politely declined because he didn't want to get my wife and I in trouble. I thought that that was an act of kindness. And I've noticed, thanks, brother. I've noticed that ever since my mom had a stroke and then after my father died, that Jawar also continues to ask about my mother and how she's doing. Now, I'm well aware that Jawar can turn his media machine against people. And that could be me someday. But to date, Jawar has only been kind and respectful to me, and I've tried to be kind and respectful to him. And friends, I'd just like to say a few more words and then I'm done. Thanks for your patience. For some, Jawar is a God-like savior. They celebrate him as a lion, a hero, or a messianic king.
For other people, Jawar is a demonic monster. They condemn him as a snake, a terrorist, or a devil. For me, Jawar is neither. Jawar is a God-made human being. He's a beloved neighbor, and he's a fallible friend. Jawar was born a powerless baby, just like all of us. And Jawar's gonna die a mortal, just like all of us. And right now, Jawar has the responsibility of deciding how to use his powerful gifts, just like we all have that same responsibility to decide how we will use our powerful gifts. And for the record, I'd like to say that my decision to edit Jawar's book is not an endorsement of it. This book is Jawar's work, and my work, like any professional editor, is to make the work as clear as possible, whether I agree with it or not. But I'd like to say this, friends. Jawar tells a fascinating story in this book. I'm especially appreciated the way that Jawar repeatedly returns to the important role that others have played in his journey. The way he carefully observes his own experiences, his emotional vulnerability, including the way that he admits to often feeling fear and stress and frustration, and also the robustness of Jawar's reflections on nonviolent organizing. I have big respect for that, brother. In many ways, this book is about growing up. And as we all know, growing up requires courage, because it requires us to face difficult truths. And I'm proud of Jawar for naming a difficult truth in this book. If you make it all the way to the end, I think there's like 470 something pages. But if you make it to the end of this book, you'll see that Jawar claims that nationalism is dangerous. Nationalism is dangerous because nationalism so often becomes a justification for authoritarianism. And the way that we try to use nationalism to overcome our own oppression is often used as a tool that begins oppressing other people. And before we realize it, the very things that we claim to despise, we find ourselves repeating. I was really impressed, Jawar, that you were willing to name this difficult truth. It's an unpopular one. Nationalism is dangerous because it easily justifies authoritarianism. And we begin to think that we deserve something more than someone else. And this is why I think it's valid for all of us to critique nationalism today. It rejects the moral imperative to love our neighbors as ourselves. Nationalism says, if you're part of us, I will treat you one way, but if you're part of them, I will treat you another way. By contrast, loving our neighbors as ourselves is a moral revolution. It means if we desire safety, dignity, and opportunity for ourselves, we must also desire safety, dignity, and opportunity for everyone else, including those we may be tempted to see as our enemies. So in the conclusion of this book, Jawar writes something that I'd like to quote to you, and then I'll be finished. At the end of No Regrets, Jawar writes that Ethiopia faces what he calls a profound moral crisis. Okay. And this is what Jawar writes. Quote, when state power is used solely to safeguard the interests of an individual or narrow group to the detriment of others, power becomes a source of harm, leading to far-reaching consequences. The oppressive authoritarian system that emerged from within the Oromo people has inflicted direct harm on them
Beyond that, it has also damaged other ethnic groups, leaving the Oromo in a double bind as both victims and participants in perpetrating harm. The only way to break free from this destructive cycle is to focus on building a democratic system. We need to adopt a national vision that transcends personal ambitions and narrow group interests. Given Ethiopia's complex realities, it is imperative to acknowledge that no single individual and no single group can monopolize political power indefinitely, unquote. Jawar, I'd just like to say, in the years ahead, I look forward to the ways that you continue to put this vision at the center of your work, that no single individual or power can monopolize power, but instead must work for the democratic flourishing of all. And that is a life that is truly a life without any regrets. Thank you so much, Galatoma. Thank you so much, Andrew. Kanama beeku, fagor rayu akkana nama beeka. Kaqee keessaatu nama tuffata, kaqee keessaatu nama xiqqeessuuf yaala. Ka beeku hayyuu akkanaatiin marfamee deema. Hayyuu akka Andrew qofa osoo hin taane hayyuuwwan dhibbaan lakkaa'amtu duuba jiranii Jawaar maaltu duuba jira? Jawaar kophaa jirtaa jedhanii duukana hunda argan kophaa jirtaa nuti jedhamu wayitu hin jiru. San hedduu booddeetti deebina. Egaa Jawaar takkaa kophaa isaa deemee hin beeku. Namoota jajjaboo, hayyoota jajjaboo akka sirna amma hayyoota ofirraa dhiibuu hin taane hayyoota ofis sissee waan hedduu namarraa waan fudhatee namatti waan kennu kennee nama deemu hayyoota kanneen keessaa ammallee gabaabsee sa'aatiin salaatas gahaa jira waan ta'eef gabaabsee Profeesar Hizqi'eel nu jidduu jira namoota Jawaar wajjin bara dheeraa turan waan hedduu hojjetaa turan keessaa duramee harka Profeesar Hizqi'eeliif Profeesar Hizqi'eel gara isteejitti affeeree yaada gabaabaa Profeesar Hizqi'eel booda salata goonee kaanee sagantaa itti aanutti dabarraa gara Profeesar Hizqi'eelitti darba. Galatooma. Bakka deebi'ee wal agarre. Asirraati gaafa dubbatamu kitaaba barreesse Jawaarii kitaaba eebbisiifachuudhaaf as jira jedhamee dubbatamaa ture. Seenaa barreessee jedhe. Ani seenaa barreessuu isaa agarre. Yaadannoo isaati. Yaadannoon isaa eessaa akka dhufe nutti hime. Muuxannoo maaliitiin akka guddate nutti hime. Hunduma keenyaatiif immoo warra wajjiniin turreefis warra gama gamana dhaabateefis waan nu yaadachiisu qabaa jechuudha. Yaadannoo mataa isaatii duwwaa miti. Dhugaadha eessaa akka dhufe. Anamma bakka inni itti dhalate maal akka inni fakkaatu harmeen isaa eessa akka turanii abbaan isaa maal akka ture gaafii irraa dhagaheera. Akka kana immoo barreeffamaan gaafa dhiyaatu barruudhaan gaafa dhiyaatu isa baruun namatti tola. Wal baruudhaaf hin tola. Asirratti waan ani itti barbaadu yaadannoo mataa isaatii waan nu yaadachiisus qaba. Tokkoffaa isin warra as keessa jirtan uummatni Oromoo akka kana mana guuttanii waggaa 6 dura akka kana mana guuttanii as duwwaa miti addunyaa mara irratti wal argaa turre. Waggaa 6 wal argaa turre. Gaafa sana yaadadhaa. Gaafa sana ittiin yaadadhaa gaafa wal argaa turre addunyaa fuulduratti seenaan akka hojjetame. Lammata kitaaba yaadannoo ta'e keessaati isa jalqabaati malee isa dhumaa miti kun. Inni iyyutti dabalee tananii barreessaa jedheera waan yaadatanii fixan miti. Yaadannoo inni sitti dabaladhaa warri kaan sitti dabaladhaa kitaabota qabsoo Oromoo isa dheeraa keessa isa waggoottan meeqa dachaa meeqaan ta'e keessatti sadarkaa tokko irratti sadarkaa qabsoo qeerroo warraaqsa qeerroo jedhamu keessatti akka inni itti yaadatetti seenaan isaa barreeffamuudhaaf iyyuu hin qophoofne maaliif seenaa isaatu hin xumuramne seenichatu hin xumuramne seenaa qabsoo Oromoo sanatu hin xumuramne
beeksisa isaarratti agartaniittu gar tokkooni waan amma har'a hojjennee akka har'aatti hojjennee fi waan hangaabuu hin qabu baga hojjennee waan hojjennee fi ammayyuu irra dhaabbannee ammas mirkaneessinee addunyaafis uummata Oromoofis diina hundumaatiifis hin agarsiisna waan gaabbinu hin qabnu akkas jechuu garuu waan dogoggorra hin qabu jechuu miti dogoggorra keenya irraa baanee deemnee kaana kana yaadadhaa jechuudhaatiif hin jedhu hin xumuramne xumuramuu dhiisuu isaatiif immoo kitaaba eebbisu jedhame garuu immoo itti aansees wanti dubbatame jira. Qabsoo Oromoo isa itti aanu irratti immoo in mari'annaa kan jedhu sirra waan jiruuf jechuudha. Kitaabni kun kana yaadadhaa. Waan kanaan dura ture qabsoo Oromoo isa injifannoodhaan xumurame nu yaadachiise malee injifannoon nu yaadachiise malee injifannoon lafa qabachuu isaa nu yaadachiifne waan nu yaadachiise galatoomne. Garuu immoo ammayyuu boqonnaa haaraarra jirra boqonnaa kan biraarra jirra baga deemnee wal agarre baga wal yaadachiisne asii gaafa galtan garuu kitaaba eebbisnee galle jettanii achumaanii dubbeen achi fidaa kitaabni boqonnaa qaba boqonnaa tokko dhabu kitaabichi barreeffame hin dhumne ammallee gara barreeffamuudhaatiif adeemaa jechuudha isinii wajjinis baga wal agarre nutis baga wal agarre wajjin ta'uu keenya warra jibbuuf immoo wajjin ta'uu keenya warra hin jaallanneef immoo ingaafuu jechuudhaaf jedhee galatoomaa dhufee dhiyeessuu barbaaduu hedduudhaa galatoomaa. Yaadni dhufaa jiru isteejii kana taayimii baay'ee gabaabaa qabnaa asirraayis gabaabsuudhaaf yaalla. Akka yaada kiyyaatti itti aansee Jawaar affeeree Jawaar haasaa erga godhee booda salaata xiqqoo du'achi dusistanii nutti tola. Okay, akkana goona. Warri kitaaba fudhattanii yookaan kitaaba bitattanii mallattoon irratti isiniin kaa'amne kitaaba san qabattanii Alright. Itti aansuudhaan yeroo geessee gara waltajjiitti affeeree maal jettane shata salaata booda haa ta'u ayyee salaata booda buuka yeroo geesseen sagantaa jiddumaa fudhadhaniifan bakka kana sa'a 7 taanaan nurra cufamaa nama hedduutu yaada Jawaarii waa gaafachuu barbaaddu yoo ka danda'amu ta'e ishaa irratti nu fudhadhaati nu obsa yoo hin danda'amne immoo walumaan dalanna balbala kana nurra cufan sa'a 7 taanaan dhiifama guddaa nu godhaati yoo danda'ame garasiin nu godha. La. Ayyee warri salaatan osoo salaataa jiran warri buuka qabdanii isinii hin mallattoofne buuka mallatteessaati sagantaa asii godhamu.
Kabajamtoota daawwattoota keenyaa sagantaa itti fufaa kutaan lammaffaa sagantaa haga walitti deebinutti